laale. Qajeeltu ansi faana laalee gaafa mimmaan buusu gaafan fira dhabee kophaan natti yuusu maaf nagattee deemta maaloodha yakki koo siif mijachuu didee boraatiif harki koo onnee koo jaalalaan ergan kuteessite maallarraa argitee deemuuf murteessite garaan kee jabaatee kan murteerra ga'e sin jaalladhan jennee maalan sitti ta'e furtuu onnee kootii ergan harkaa fuute eenyutti na laattee karaa keerra buute atoo kalee baay'ee na jaallatta turte maal badiin kee jettee narraa abdii murte balbala onnee kootii osoo cuftee bantuu maallarraa dhabdeeti kan ofiin nagantu erga garaa murtee fageeffattee baana badii koo natti mi tole gargar baana. Arga fuunee nagaa siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii Alamtuuf nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa fayyaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii utaalloon naqabee jira sagaleen koo baay'ee naaf guddatee jira baay'eessa siniin jedha baga naa guddate innaa nagaa kootti aansuudhaan akkuma viidiyoo dura argitan kana waan baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha otoon isatti hin darbimme warroonni maatii naaf hin taane asuma maatii naataa warroonni maatii naataa tanii na jajjabeessaa jirtan immoo hedduu takka galatoomaay ulfaadhaa siniin jedha laayikii keessanillee sheerii keessanillee hin dagatinaa ammallee akkuma duraatti itti hafuufu viidiyoo kanarratti waa jechuun barbaade liivii gubbaarra teesseetu nama rarte baay'ee nama rarte jechaadha namni tokko gaafa akkasitti gaa'ela wajjiniin godhatee keessattuu dhala wajjiniin godhatee deebi'ee gaafa akkasitti addaan bahu baay'ee hin qorama keessi isaa nagaan argatu jechaadha. Wajjiniinuu nyaatanii guyyaa tokko wajjin nyaatanii guyyaa lammaffaa gaafa addaan bahan ammam akka namatti ulfaatu isiniyyuu beektu. Kun immoo gaa'eladha dhala wajjiniin qabu gidduu isaaniitti rabbiin ammayyuu dhala isaanii haa guddisuu fi ani ramadaana kana kophaa kophaasutti baay'ee garaan koo nagaddee etteetu maashi dhankal gootee boosse obboleettiin kuni namatti dhaga'ama dhugaa rabbii jechaadha maal ta'a silaa lama sadii hanga afuriittuun iyyamaa otoo walitti deebisanii maal odoo walitti deebisanii too araarsanii gidduu galanii too araarsanii walitti deebisanii maalan akkaatti dubartiin ilmoo irraa argatan akkaatti dhangalaatee miidiyaa irratti boosu. Ishiin bara ishii hundumayyuu nama biraatti osoo heerumtee isuma boosuma gadditii yeroo hundumayyuu uma boositti dhaga'ama. Jalqaba isa beekte waan ta'eef isarraa immoo dhala argatte waan ta'eef reediin kana baay'ee garaa jabaate. Baay'ee garaa jabaate. Akkamiyyuu otoo ta'e haadha ilmoo isaatii akkasitti miidiyaa irratti yoomummaa taanaan ishiin bara baraan guyyaa guyyaadhaan uma boossi. Mee ana kana dhibu Tsomanarra jirti inni tsomanarra jira ani tsomanni isaanii akkamitti akka qeebalamuuf ani hin beeku isa olii beeka ishiin akkatti keessi ishii gaddaa keessi ishii bo'aati kan tsoomtu inni immoo garuu baqa keessaa ba'eera waan ta'eef gaa'ela mataasaa jiruu mataasaa jiraatati tsooma ani namatti faradu garuu maan rakkinni isaanii akka gidduu isaanii jiru ani hin beeku isa olii kana beeka. Baay'ee tokko garaa nama nyaatti dubartiin kun garaa nama nyaatti joo akkasittiin kophaa ishii teessi kophaa ishii dhangalaate barra odoo immoo biyya akkuma dura jedhanii bootaatti jijjiirra iddootti jijjiirra jedhanii karoorfata sana obboleettii kanaaf iddoo jijjiiranii dhala ishii fudhattee too baatee iddoo jijjiirrattee jiruu mataa ishii kophaa ishiitti jiraatte baay'ee tokko namatti tola. Garuu waggaa akkasitti kophaa ishii biyyuma tokko ta'anii ollaa tokko ta'anii inni fataa jedhee baqqaadha manaasaa wajjiniin namaa fataa jedhaa miti kan fataa jechuu isaa miti inni jiruu isaati garuu dubartiin tun natti dhaga'amte jechaadha. Waggaa akkasitti mimmaa ishii kan dhangalaastu baay'ee natti dhaga'amti. Maaliif sirrii miti jechaadha sirrii miti. Mufraa'uun jechaan dubartii kabajamtuudha. Yoo deemtu kan irraa bareedu yoo uffattu kan irraa bareedu baqa yoo dubbatturree kan irraa bareedu dubartii kabaja qabdu dubartii oromummaa ishii
sabboonummaa ishiitiin boontu jechaadha. Dubartii hoomaa nu irraa fokkisa hin qabne. Ani ishii sanas hin qeequ. Eenyumayyuu taanaan hin qeequ. Garuu otoo silaa amma afuriitti quraanniin iyyama maal yoo jiraachise. Innis tuttunamma Firaa'oon amma otoo gaa'elattuu galtee biyya sanas jijjiirrattee onnee ishii duraa riidi seene waan ta'eef onnee ishii kana keessaa ba'uu hin danda'u. Dhala wajjin qabu waan ta'eef dhala isaa sanitti yeroo hundumayyuu keessa ishii kan dhufu maalidha? Onnee ishii kana keessa kan dhufu riidi dhumachaa baay'ee jaallatti. Viidiyoo ishii tokko mee jala seenaa ilaalaa. Yeroo hunda ofitti qanabbarte jechaadha. Inni garuu ishii dhiisee biraa deema. Ishiin garuu dhiisuu hin dandeenye. Obboleettiin kun maaliif jaalala jalqabaa isa ganamaa sana waan ta'eef. Innaa keessi ishii kun dhiisuu hin danda'u. Jaalala waan ta'eef. Eenyumtu keenyayyuu waa'ee jaalalaa hin beekna. Namni akkatti dhala wajjin godhatee immoo baay'ee ulfaata. Dhugaa obboloota koo biyyoota garaagaraa jirtan. Miidiyaa kana gubbaarratti na hordofaa jirtan. Eenyumtuu taanaan hin miidhama jaalalaanii. Eenyumtuu immoo walitti dhufaa adda ba'a. Garuu gaa'ela diigamutti eenyumtuu hin gammadu. Ani akka kootti hin gammadu. Hin gammadu jechaadha. Gaa'ela nam tokko gaa'ela dhaabanii dhiisatti jaalala walitti dhufaniyyuu gaafa addaan ba'an ani keessi koo nan gammadu. Maaliif seetan? Namni tokko jaalalaa walitti dhufee deebi'ee jibbaan adda ba'uu hin qabu. Jaalalaan irree adda ba'uu irree hin qaba garuu. Kanaaf maal godhure waan ireen ganama namaa kenne waan carraan ganama namaa kenne isuma ishoo jedhanii fudhachuudha. Ishoo jedhanii fudhachuudha. Namoonni baay'een immoo gaa'ela gaarii jiraatu. Dhala isaanii baay'ee kunuunsu. Hoggaa kanas gizee argitu Firaa'oon baay'eetti dhaga'ama. Warroota jireenya gaarii ijoollee isaanii abbaa manaa isaanii wajjin yeroo deeman garuu jireenyi itti bade hin jiru obboleettii kanatti gizee tokko jedhee ture riidiin ani gargaaraan jira dhala koosishiis gargaaraan jira gadi baatee hin hojjettu natu gargaaraa jira jedhee jira. Isaa hin beeknu isaan lamaantu beeka waan namaa keessa wanti nu gashu hin jiru. Gargaarus abaatu isaan hin beeku. Garuu irreen ishii isuma tokkicha isuma bakka keessa isaatii baate sana ishiin raaffachuu hin dandeenye. Keessi ishii dagachuu hin dandeenye. Hin quuqama obboleettii kana keessi ishee jecha. Abbaa manaa ishii jalqabaa kana waan hundumaa irratti barte waan hundumaa wajjiniin beela'uu ta'uu dheebochuu ta'uu waan hedduu wajjiniin barte kana keessi ishii danda'ee hin irraanfatu. Odoo waanuma barbaadeyyuu ta'e cooma gaaris nyaatte biyyuma Ameerikaatti si fudhatu eessa jedhan kanas otoo achis deemte keessa ishiitii jaalalli ganamaa sun keessaan ba'u. Maaliif seetan? Ganama daamummaa ishiitti jaalalli keessa ishii seene kan riidii seene malee kan nama biraa miti waan ta'eef. Kanaaf maal godhure? Wanti godhan hin jiru waan ta'eef carraan ilma namaa kun beektu keessattuu carraan gaa'elaa kun ani bakka tokko gaarii taati tokko immoo badaa taati. Tokko wal qabattii fi tokko immoo addaan diigamti. Kun carruma ilma namaa kanaa keessattuu kan gaa'ela kanaati jechaadha. Dhaabanii diiguu inni olii kun namaa oolchu. Akkuma kamiyyuu yoo ta'e akkuma ganama walitti dhufanitti akkuma ganama wajjin beela'anii wajjin dheebotanii wajjin siqaayii argassanitti gaafa fullaa'an baay'ee tokko namatti tola jechaadha. Das nama jedha. Maaliif bakka ganama waan ta'e ganama walitti dhufanii akka gaarii akkuma bakka namni tokko fakkeenyaaf gaafa walitti dhufan harka duwwaadhaan omtuu hin jiru waa tokko hin qabanii yeroo walitti dhufanii jedhan immoo carraa isaanii sun gaarii ta'ee waarrateetu yookaan carraa kan ishiitu gaariidha yookaan mukassaatu gaariidha. Gaafa hojjetatanii walirra jiruu isaanii kaawwatanii guduunfaa godhatan carraa adda ba'uu filatu. Isa kaleessaa sana hin dagatu natti fakkaata garuu ana dhugaa rabbiiti jechaadha. Akka kamiyyuu ta'e akkamittiin dagataa namni anaaf gaaffii akka koottan jedha akka namaatti hin jedhu ani garuu. Ani akka kootti ganama kanan dhaabe sana
ganama kan gaa'ilan ganama dhaabe itti dheebodhetti beela isaan otoo waanuma fedhe iyyuu ta'e gadi lakkisan. An akka kiyyaattan jedha. Kanaafuu waan akkasiiti hordoftoota chaanaalii kooti waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa isinitti baay'isuullee hin barbaadu. Boleettii kana baay'ee tokko natti dhaga'ame uumuu firaa'ooniif waa'ee ishee jechaadha. Mana kana keessallee imimmaa ishee raqadu waan hin dhiifne natti dhaga'ame tan irraa haasa'e. Hordoftoota chaanaalii kooti yeroo keessan kennatanii dhaggeeffachuu keessan yaada qabdan koomentii irra kaa'aa waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Wanti warri gaa'ela ganaa dhaabdanillee warri hin dhaabnellee milkaa'siniin jedha. Anuma jalqaba dhaabdaa irratti milkaa'e rabbii waan yaaddan hundumatti sinaa milkeessu yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Ciao 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 bye.